Akkam nagaa wal jirta geeletii qaali. Arrama akkasii muufachiise waan beeku dhiifama si gaafachuuf dhiifama naaf gootamu naaf hin gootamu. Lakkiitii dhugaa dhuunfama maal si godhatte? Kana hunda garaa jabaattee moo? Haiduboo gara laafina akka nu godhaa turan beektu moo? Osoo nama guyyaa takka lama ol beekullee taatee tollee rakkoon qabu anaafatti nama bari waggaa dheeraa ol beeknu akkamitti dhiifama naaf hin goone duuba. Maalirra dhaabbadhee akkaan dhiifama si godhu ati amma hawwate sirrii ture? Sirrii miti. Sirrii miti dhiifama qaba dhiifama ana qofa miti kamanaa oliitu dhiifama wagii waa balleesse dhiifama nama gaafata. Dhiifama nama gochuun immoo hayyummaadha dhiifama naaf godhamu lamooti hin deebi'u. Jechuun dhiifama godhuu barbaadee ofii fudhatanii amananiis akkasitti dhiifamu malee akkanumatti dhiifama akkasitti akkanuma dhiifama namaa godhuun gootummaadha jechuun bilchinaadhaaf. Badii kiyya fudhee jira miti ani jechuun fakkeenyaaf hiriyaatti ija. Beekaati moo rakkuma jettu san immoo naaf hin galle bara. Laa ani maatu akkamitti si waliin hiriyaa ta'a akkatti si jaaladha waan hunda si fi maatiin akkamitti sirratti abbaa manaa kee jaaladhaan biraanki si goe bari. Biraanki si goe. Maal si beekama jechuudha laafoo dhiifama si jedhee. Galatoomii ulfaadhu dhiifama dhaggoo keetii hedduun si galateeffadha. Har'a mootu sagantaa biraas qabadhee dhufe naaf fayyamamtu ni taata asii gaafachuudhaaf. Kamaal ammas maaliif Bukan bisa just Aduma sini sejechuun geelee jechuun maalidha Afrikaa yeroo gaddaa yeroo gammachuu yeroo qosaa hundaafuu yoo waan taateef wanti si ibsuuf takkan jiru naa fayyamtamoo na yantu irrallee gaafa si qaba waan ta'eef. Hello. 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 Osin Leeyman. Bilbila kee adda kutte moo adda wanni si gaafachuu barbaadu waa'ee jaarsa kee miti? Gaafii takka lama gaafii haga lama sadii siif qaba. Okay, gaafii maalitti laata jiruu? Ati akka wanni ana si gaafadhe manaaf deebisi. Gaafii kiyya waa'ee hiriyummaa irratti ol qabsiisee jireenya irratti ol qabsiisee akkasuma waa'ee ani si gaafadhu hundumaayyuu tartiiba isaa eegdee naaf deebista. Gaafii inni dura hiriyoota kee keessaa dhageessadhu. Gaafii inni dura hiriyoota kee keessaa shamara ta'e dhalas dhiira ta'e dhalas hiriyaa akkamii filatta yookaan hiriyaa akkamii jaalattaa siin jedhe. Hiriyaa akkam yoo qabaatte sitti tola. Jechuun jalqaba irraa naa deebine. Hiriyoota kee keessaa shamaras ta'ee dhiira haa ta'uuti. Hiriyaa akkam yoo qabaatte sitti tola. Hiriyaa akkam yoo qabaatte sitti tola. Hiriyaa akkam siif taatu. Hiriyaa akkamitti nama akkam akka jaalattu situ beekaa miti hiriyaa akkam filatta. Okay. Naagalee jira gaafiin keetii. Hiriyaa akkamii naa taatu osoo taanii jalqaba nama ibseetu namaa taha. Nama ofitti amantummaa qabu, nama eenyummaa keessatti amanu, nama jireenya lafaatirratti parsantii 75% jireenyi galee fi jiru gaarii fi badaa nama addaan baasee beeku nama hiriyaa gisee godhattee qilletti sin oofne hamturraa si dhorku jaalala dhugaa sanii yoo waan tokko natiisa caaltee nama sitti hin hinaafne hiriyaan obboloota caalaa walitti waan dhiyaatuuf dursarratti nama namummaa keetii jeessi jaallatu hiriyaa jechuun kan iccitii waan Assalamu alaikum. Galatoomii gaafii kiyya naa deebisuu keetiif nagaa wal jirtu gaafii lammataa. Jireenya kee keessatti wanti si gammachiisu yookaan si dinqisiisu maalidha? Dhiifama naaf gootamoo naaf hin gootamu?
jireenya kee keessatti wanti si gammachiisu jireenya lafaa kana irratti jechuun wanti si gammachiisu asama jiru haga jiraattisitu beekaa miti erga gaafa harmee kee keessaa dhalatteeti jechuun maatii kee keessaa baate wanti si gammachiisu yookaan wanti ati dinqisiisattu maali?